Oolmaa sharafoota maallaqaa ilaalchisee jechuudha biyyoota kanneen har'aa ani isinitti himuun keessaati. Egaa guyyaa har'aa akkuma beekamu sharafoonni karaa gabaa gurraachaatiin akka malee qaqannasee argameetiin jira jechuudha. Akkuma guddina maallaqa isaatti yookiin immoo akkuma sadarkaa isaatti qaqannasee argamee jira. Guyyaan har'aa immoo akkuma beekamu maarchii jechuudha. Maarchii 5 baatii 3 2025 haala sharafni irra jiru biyyoota kanneen akka Turkii riilee fi Yuuroo akkasumallee paawundi sterlingii fi Swiidin kiroonii akkasuma Oomaan riyaalii fi Kuweet diinaar, Dubaay diraamii fi Saawudii riyaal, Joordaan diinaarii fi Baahrein diinaar, Ijipsiyaan paawundii fi Indiyaan ruupii, Kaatar riyaalii fi Israa'el shiqil kanneen akka Ameerikaa doolaarii fi Awustiraaliyaa doolaar, Kanaadaa doolaar kanneen kan isinii qabadhee dhufeetiin jira. Egaa akkuma yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan isinitti himu karaa baankii fi karaa gabaa gurraachaatti kan isinii fidee dhufe jechuudha. Kallattii lamaan baankii keessaa immoo karaa baankii keessaa nigdi baankii yookiin immoo commercial bank of Itoophiyaa baankii daldala Itoophiyaa jechuudha. Tokkoffaa irraa yoon isinii ka'u Ameerikaa doolaar isarraa isinii ka'a. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 189.10 oolee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu torbanootaa fi guyyoota darban keessa hanga 192 irra ga'eetiin ture, amma gad deebi'ee hanga 189tti deebi'eetiin jira. Asumaan immoo obboleewwan kiyya Beeruutii jirtanii fi dabalataan immoo Joordaan keessatti immoo doolaarii isinii kennan jechuudha. Asumarraan dhaggeeffattu Ameerikaa doolaariin isinii kennama waan ta'eef jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 153.0 yookiin duwwaadhaan oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 133.22 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 106.38 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 138.58 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 110.11 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiss firaankiidha. Swiss firaankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 241.18 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Swiss firaankiin tokko 194.87 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Chaayinaa hewaanidha. Chaayinaa hewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27.40 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa hewaan tokko 21.74 oolee jira. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.21 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 219.49 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Yuuroon tokko 181.29 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 252.28 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 203.57 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 18.19 oolee jira. Inni itti aanu Oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 491.66 oolee jira. Akkasuma mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 615.55tti gadi bu'ee argameetiin jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu akkaataa sadarkaa guddina maallaqa isaatiin qannasa isiniin je'eetiin jira. Takkaadhaan Kuweet gara birrii 10 ol qannasee argameetiin jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko 492.16 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51
47 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 41.66 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa Riyaal. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.31 oolee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee kan irra deddeebi'ee isiniif himu warri Saawud Arabiyaa jirtan jechuudha. Akkaataa guddina maallaqa keessanii yookiin immoo akkaataa baay'ina maallaqa keessaniin ergattu isiniitiin jedheetiin jira jechuudha. Kanaafuu namoonni maallaqa guddaa qabdan gara 22tti ol siqeetiin jira jechuudha. Kana jechuun 21 isaatu 22 otoo hin taane maallaqa qabdan sana 1,000 baay'istanii deebistanii 22f hirtu jechuudha. Akkasuma immoo namoonni maallaqni keessan xiqqishuu taate immoo jechuudha hanga 22f adiitti ni jira jechuudha. Kana jechuun riyaalli Saawudii tokkoon isaa birrii Itoophiyaa 45 adii hanga 46 kana gidduudha kan inni jiru jechuudha. Daldaalonni yookiin immoo warri isinii ergan hundi isaaniitillee gatiin isaanii gatii adda addaati kan himatan jechuudha. Taaskii yookiin immoo mashwaara kan kaffaltan immoo riyaala 50 namni kamuu walqixa kan kaffaltanidha jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko 40.80 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 266.63 oolee jira. Inni itti aanu Bahreen diinaariidha. Bahreen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 501.8 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Ijipshiyaan paawundiidha. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.53 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Indiyaan ruppiidha. Indiyaan ruppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.81 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Kaatar riyaal tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.34 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 58.61 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya namoonni viidiyoo koo kana isinitti tole yookiin immoo jaallattanii akkasuma faayidaa irraa argattanii jirtan viidiyoo koo laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Haaraa warri taatan immoo akka sabskiraayib gootan isiniin jechuun barbaada. Akkasuma viidiyoo kana obboleewwan keessan biraan akka geessan yookiin immoo sheer akka gootanii fi isiniin jechuun barbaada. Namni viidiyoo daawwatu 2,000 3,000 hanga 1,000 kana hin daawwatu garuu laayikiin immoo yoo akkam ta'e 200 300 kan kana ta'a jechuudha. Kanaafuu isin fayyadee yoo jiraate viidiyoo koo laayik gochuun yeroo daawwattan eegalaa isiniin jedha. Viidiyoo biraa yookiin immoo turtii biraan hanga walitti deebi'utti nagaan